BBC تجرينيا دحر 10 دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم. كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا. akka mooltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'u amma eegalee jira. Sagantaa keenya har'aatiin godinaalee Gujii keessatti sochii waraana bilisummaa Oromoo fi yaada mootummaan kennu. Gumii Eldallo wirtuu magaala ardama dheerata aanaati alatti bakki tajaajilli mootummaa yookaan humni mootummaa socho'u jiru tokkollee hin jiru. Haala waraana Tigraay irratti turtii pirezidaantii ittaanaa naannoo Amaaraa wajjiniin goonee jirra. We expect the change to come from TPLF to respect the ceasefire. Jijjiiramni akka dhufu ka eegnu TPLF irraati. Labsii dhukaasa dhaabuu kabajuu qaba. Mari'achuuf illee jalqaba labsiin dhukaasa dhaabuu kabajamee nagaan bu'uu qaba. Gama biraatiin aanaalee godina Gujiitti namoonni 250,000 caalan deeggarsa namoomaa akka barbaadan gabaasa qabna. Odeessaalee gaggabaaboo biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuuti. Amma xumuraatti nu hordofaa. Godina Gujii aanaalee Gumii Eldalloo fi Liiban keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gandoota hedduu qabachuu fi hawaasa mariisisuu kan himan ogeeyyiin fayyaa aanaalee kunneen sababii rakkoo nageenyaaf tajaajila kennuu akka dhaaban himan. Bakka hidhattoonni kunneen hawaasatti mariisan keessaa ganda Bulbul keessatti ogeessa fayyaa kan turee fi maqaansaa akka hiramu akka kan hin feene haala ture akkanaan Galanaa Balaayitti himeera. Ganda keessanii waraanni hidhattootaa to'atee jedhamee taasifamaa jira. Inumaa hawaasa wajjiniin mari'achaa jiru jedhama. Isinis tajaajila fayyaa kennuu hin dandeenye nuun jedhan dhugaadhaa? Jechuun nuti ammaaf achiin jiru beektan miillaan galle magaalaa guddaa. Yoom? Gadda galle kaleessa achi. Baqattanii jechuudha? Qaamni waraanaa duraan achi jiru tuma nutti miin baqatee achi nu dhiisee darbe. Qaamni mootummaa? Nu gatee darbinaan gidduutti immoo waan dhufu hin beeknu inni nuti achumaan deemne keessa. Akkuma lubbuu keenya bakka lubbuu keenya baraarree nuti kiiloomeetira 60 lafa miillaan galle. Sababa waraanni jabaachaa dhufee fi laata quba qabdu maaliif akka bahan fa'a? Qubaan qabnu hin beekamne akkuma emerjensii achi ka'an malee wanti isaan hin galle maayyuu. Tole erga isin baatanii hoo fakkeenyaaf gidduu kana waraanni hidhattootaa uummata walitti qabee mariisisaa akka jiru viidiyoodhaan fa'aa argaa jirra. Waa'ee kan hanquban qabdanii? Gaafsan achuma jirra. Qaamni waraanaa achi kaanaan achumatti nu hambisanii nuti achuma buufata turre. Qaama waraanaa biraata achi jira yeroo sana nuti immoo bakka waan mootummaan nu faana jiru waan mootummaa miindaa mootummaa nyaanne miti. Achumaan nuti jala guyyaa lammaffaa booda jalaa gorree galle. Malee amma dhuguma jechuudha warri waraanaa uummata walitti qabanii mariisisuun isaanii. Sagalee guddistuudhaan baati kora taa'edhanii achumaan uummanni bahee taa'e. Uummanni maal seete irra akkate amma waraanni gatee ba'eera. Nama immoo hidhatee dhufe lubbuu beekta. Uummanni yoo mootummaan dhufe isuma fakkaata yoo immoo jar dhufan isaan fakkaata waan marfamee jiruuf. Waanuma kana ta'eefi gara sanaa godhee jechuudha uummanni. Hoogganaan waajjira fayyaa aanaa Gumii Eldalloo kan turan gama isaaniitiin haala aanaalee Liibanii fi Gumii Eldalloo keessa jiruu fi sochii hidhattootaa ilaalchisuun waan argan akkanattiin dubbatan. Ganda malka gubaa keessatti teessumti buufata shanee ta'etti nama marii geggeessaa jirta. Liiban gurraacha afaan onlaayinii guyyaa guyyaan mul'ata. Qaamni mootummaa ammoo malka gubaa irraa kaasee aga bulbul aga booba gandi jiran cufa gallakkisee jira beekta. Gumii Eldalloo wirtuu magaala ardama dheerata aanaati alatti bakki tajaajilli mootummaa yookaan humni mootummaa socho'u jiru tokkollee hin jirtu. Gandammoo aanaa Liiban jal jiru akka dhungoo faallee tokkollee wirtuu mootummaa keessa hin jirtu. Isaanumatti marii irra geggeessuu jira. Speeshaal gandoota aana Liiban jal jiranii fi Gumii Eldalloo jal jiranii aana Liiban keessatti magaala Nageelle Booranaati alatti bakki tokkollee mootummaan keessatti akka mootummaa jira amma mootummaan keessan marii geggeessuu jiran jiru cufa hidhattoota biraa keessa socho'u jira. Bar 2012 jijaaffaa irra kaasee gamma tajaajilli tokko naannoo sun geggeeffaman jiru. Qaamni mootummaa waraanni ittisa ol qabu tajaajila hawaasa bana toche daandii bana toche humnoota akkana kan ittisuu dhabuun isaa hagam peenee hawaasa qabaallee waan nam jechisiisa. Bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Oddoo sochiin hidhattootaa jiraatullee gandi hidhattootaan qabame garuu akka hin jirre dubbatan Aslii Galgaloo dubbisteetti. Diinni shiftaan shaneen kun hin socho'aa sirri. Warra wayyaanee walii galtee mallatteessee biyyattii diiguuf deemu.
bakka tokko bakka fageenya hundi nageenyaa keenya irra hin jirre irratti uummata sodaachisuun saamuun walitti qabiinsa yaaluun hin jira. Uummata mariisisuun alatti gandootii hedduun godina Gujii Bahaa keessatti waraan kanaan to'atamee jira jedhanii kuwaan jiramoo? Gandinni to'ate hin jiru, gandinni keessa jiraachuu mala akkaataa sadarkaa sanatti yoo ilaalle ganda baay'ee keessa nama 4-5 dhokatanii lullukanii socho'uun hin jiraata. Ganda kana bulchanii aanaa kana qabatanii jira waan jedhu hin jiru. Bakki isaan uummata mariisisan kan kaatileen jettu ka namoonni gariileen kan wachi dubbifnee isaan nama mariisis argine jedhanii qaamni nageenyaa qaamni mootummaa bakkeewwan kan hin jijjiiru ees jira moo qaamatti isanitti dhiqaate? Humni nageenyaa dhabamee yookaan xiqqaatee adoontiin sa'aatii miliqaa sa'aatii humni nageenyaa achirraa fagoo jiru laallatee daqiiqaa 10-20 akkas uummata walitti qabu yaaluun yeroo humni nageenyaa immoo naannoo sanatti dhiyeenya isaa dhaga'u dhiisee baqachuun kun hin jira. Daandii namni gabayaa dhaqu bakka tokko fa'a eeganii kaa'anii nama walta daqiiqaa 10-15 silaasee mukaan dhaabachiisanii walta gurmeessanii bira footoo ka'anii dhiisu sooshaal miidiyaan gadhiisu. Lola bakkeewwan naannoo Amaaraa Tigraay daangessutti adeemaa jiruun rakkoon dhaqqabaa jiru hawaasa idil addunyaa osoo dhaga'uu callisuu filateera jechuun pirezidaantii ittaanaa naannoo Amaaraa Dr. Fantaa Mandafiroo himan. Qondaalli kun turtii BBC wajjiniin taasisaniin atakaroon yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin jiru yoo akkanaan akka itti fufne barbaadame TPLF labsii dhukaasa dhaabuu haal duree tokko malee kabajuu qabaa jedhan. Lola bakkeewwan naannoo Amaaraa Tigraay daangessutti adeemaa jiruun rakkoo dhaqqabaa jiru hawaasni idil addunyaa osoo dhaga'uu callisuu filateera jechuun pirezidaantii ittaanaa naannoo Amaaraa Dr. Fantaa Mandafiroo himan. Qondaalli kun turtii BBC wajjiniin taasisaniin atakaroon yeroo ammaa naannoo Tigraay wajjiniin jiru yoo akkanaan akka itti hin fufne barbaadame TPLF labsii dhukaasa dhaabuu haal duree tokko malee kabajuu qabaa jedhan. We expect the change to come from TPLF to respect the ceasefire. Jijjiiramni akka dhufu ka eegnu TPLF irraati. Labsii dhukaasa dhaabuu kabajuu qaba. Mari'achuuf illee jalqaba labsiin dhukaasa dhaabuu kabajamee nagaan bu'uu qaba. Namoonni osoo ajjeefamanii fi dhumaatiin irratti raawwataa jiru garuu kun ta'uu hin danda'u. Yeroo ammaa haadholiin rooba keessatti dahaa jiru. Kanaaf akkanaaf galu miidiyaa akka keessanii dabalate kanneen sagalee dhabaniif sagalee ta'uu qabu. Garuu kana argaa hin jirru. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Osoo amma dubbataa jirru lammiileen itti fufiinsaan qe'ee irraa buqqa'aa jiru. Buqqaatota miliyoona 1.2 ol keessummeessaa jirra. Lola hammaateen lammiileen 200,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanaaf marii illee taasisuuf karaan jalqabaa fi tokkichi labsii dhukaasa dhaabuu labsame kabajuudha. People are being displaced from various corners of the region, in our own region. So the only way, for an engagement is the first is to respect the ceasefire. TPLF haal dureen kaa'ee otoo hin guutamin dhukaasa akka hin dhaabne himeera. Isa kanaaf deebiin keessan maali? Jennee kan gaafanneef deebii kana kennan. Do you really, you will never ever suggest that we have to just cease simply citizens being prosecuted. Lammiileen osoo ajjeefamaa fi buqqa'aa jiranii callisnee dhukaasa akka dhaabnu kan yaadu nutti hin fakkaatu. Falli tokkichi jalqaba haal duree tokko malee labsii dhukaasa dhaabuu fudhachuu qabu. Extra conditions, they have to just respect the ceasefire first. Waraanni kun ijoo dubbii ta'ee itti fufeera. Keessumaa himannaan garaagaraa waan dhiyaataniif dhimma kana irratti hawaasa idil addunyaaf kan jettan qabdu. My message to the international community is to be fair. Ergaan hawaasa idil addunyaaf qabu lammiilee nagaa qaama waraanichaa osoo hin ta'in miidhamaniif deeggarsa namoomaa dhiyeessuu qabu. Sagalee qaama tokkoo dhageessuun hammeessuu caalaa yaada qaamolee hundaa dhagahuun barbaachisaadha. Mootummaan federaalaa fi naannoo Amaaraa dhagahamuu qabu. Wanti walitti bu'iinsa irraa argamu hin jiru. Kanaaf hawaasi idil addunyaa qaama waraanaa tokko qofa dhagahuun Itoophiyaa bira dhaabbachuu hin danda'u. Gidduu dhaabbachuu qabu. Lolli kun erga eegalee ji'a 9 ta'ee jira. Damee hundarratti dhiibbaa qaba ture. Adeemsi lolli kun yeroo gabaabaa keessatti goolabamuu danda'u jira jettanii amantu? Well, why not a solution? There is a solution. There is nothing just impossible in this war. Maaliif falli hin jiru? Addunyaa irratti kan hin danda'amne hin jiru. Akka hin danda'amne kan goonu kan lola keessaa qooda fudhannudha. Hawaasi idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa waliin itti dhiyeenyaan yoo hojjetee fi TPLF filmaata nagaa akka hordofu yoo gaafate sababni ittiin furamneef hin jiru. Rakkina kana keessaa bahuuf daandii sirriin dhugaa qofadha. I heard from some groups, which is a very good start. They are really speaking the truth. It's only the truth that can cure us. Amma immoo oduun gaggabaabsee sanitti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed affeerraa pirezidaantii
Xaayib Erdoganiin agayya 18 bara 2021 daawwannaaf gara Tarkii imaluuf akka jiran miidiyaan Tarkii Anaadooluun gabaase. Ministeera muummee Abiyyi erga lolli Tigraayitti eegalee biyyoota akka Keeniyaa, Jibuutii fi Eertiraarraan kan hafe fagaatanii yoo imalan kun kan jalqabaati. Biyya Afrikaa Ugandaan baqattoota Afgaanistaan bulchiinsa Taalibaan jalaa baqatan keessaa 2,000 simadhaa jette. Baqattoonni Afgaanistaan 500 kibxata buufata xiyyaara Entebbe akka gaantu eegama. Waliigalteen kun gaaffii Ameerikaan dhiyeessiteen ta'uu ministeerri baqattootaa Ugaandaa himeera. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden loltoota isaanii Taalibaanii baasuu hordofee Taalibaan biyyattii to'achuun qeeqamuun murtii sirrii fudhannee jedhan. Adeemsi loltoota Ameerikaan Afgaanistaanii baasuun gaaga'ama amma hordofsiiseen alatti yeroon gaariin duraan kana gochuu danda'an akka hin turre ibsaniiru. Dameeleen deeggarsa namoomaa UN waraana Itoophiyaa keessa jiruun ajandaa siyaasaa gamtokkee adeemsisuu jedhamuudhaan akka isaan yaaddeessu ibsa kaleessa baaseen hime. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi jaarmeeleen deeggarsa namoomaa biroo qajeelfama namoomaa afur hordofuunii kan jedhe ibsichi kunneenis namummaa, walabummaa, bilisummaa fi loogiirraa bilisa ta'uu fa'i jechuun ibseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne isaan kana. Godina Gujiitti rakkoo gogiinsaaf nageenyaatiin walqabatuun namoonni 200,000 fi 50,000 deeggarsa namoomaaf akka isaan barbaachisu bulchiinsi godinichaa beekseera. Bulchaa ittaanaan godinichaa obbo Tashoomaa Kabbadaa deeggarsi midhaan nyaataa kennamaa jiraachuu himane. Ani ijoollee 7 qaba. Karaa qonnaan bulaanii daa'ima fi yeroo kana fulbaanarraa mana barnootaa kan galtu midhaanuma qote san gurguree kaan uffataan bitee kaan kopheen bitee kaan daftaraa qalamaan bitee mana barnootaa galchaa turre. Barana amma midhaan sun hin jiru. Wanni gurguranii mana barnootaatiin daa'ima galchan hin jiru. Bakka akkuma beekamu barana yoo mootummaan nu gargaare malee daa'imni illee mana barnootaa akka waa hafeeruuti. Namni amma yoonaatti beela'ee du'eefaa yookiin immoo rakkoo adda addaadhaaf namni saaxilame jira waan argitan naannoo keessatti. Aga hadhaatti garuu waaqni nu gargaaree akka ganda kennaatti ani waan ganda kaanii maan beekamati namni du'e hin jiru. Kuun danda'ee bitatee nyaataa kuun danda'ee wama bitatuun sanuun qabu horii qabu gurguree fitee kuun immoo hoolaa fi caamarraan kan ka'e dhumate harkaa darbe. Walumaa birmataa daldalee warra biyya weessii qaddudduulee weessii faduugatee maan jedhee kun akkuma saniin bulaa jira kun miidhaa hamaa irra dhaqqabeera garuu lubbuu beelaan du'uusaa haga ammaa akka ganda kennaatti akka carraa ta'ee nama beelaan du'e hin qabu. Gara badda dareetti warri baqatee jira horii harkaa dhumatee waan qabu fitatee naannoo kenna gara maatii 10 ta'a. Maatii 10 jechuun finna isaa dabalatee naannoo nama 70 ol. Soorata dhabuudhaan haalli hawaasa naannoo irra jiru daala yaaddessa. Xeefiin birrii 50 birrii 60 maxaasan tokkotti qonnaan bulaan danda'ee waan san hin bitatu ka qabu bitatee nyaataa kan qanne miidhama waan facaasullee hin qabu zarii kan sila zarii filatamaa amma akka carraa ta'e aanaarra hin jiru akka godinaatti akka oromiyaatti hin jiru jedhaa jiranii zarii filatamaa fuuldura kana amma adoo bokkeenni illee roobee midhaan zarii hin jiru bakka yaaddoon guddaan jiru kana amma adoo bokkeenni nu roobee hin jiru waliigala zariiyyuu argeen facaafatu amma yaaddoo guddaa keessa jira hawaasi. Gargaarsi dhufe homaayyuu hin jiru akka gandi amma qonnaan bulaa ta'ee keessa jiraadhu kun gargaarsi inni argate sila adoo dhufe anillee kanuma tokkotti dhaga'uun buyoonallee hanqate. Kan amma dhageenye sagalee qonnaan bulaa aanaa dola reeddeeti. Bulchaa ittaanaan godinichaa obbo Tashoomaa Kabbadaa immoo akkas jedhan. Godina Gujii Bahaa keessatti aanaalee 9 keessatti hongeen uumamee jira. Yeroo roobuu qabutti hin roobne aanaa Gumee Dalloo, aanaa Liban, aanaa Waadaraa, aanaa Girjaa, aanaa Adulaa Reeddee walakkaatiin aanaa sabbaa boruu keessatti aanaalee kana keessatti hongeen kun kan uumame. Godina sana keessatti namoonni deeggarsa namoomaa barbaadan rakkoo kanaaf saaxilaman hagam ta'u waliigalatti. Nama 200,000 fi 50,000. Namoonni kun rakkoo biraatti bakka hin saaxilamnee fi durfamee Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa wajjin mari'atamee midhaan deeggarsaa taasifamaa jira. Nama tokkoof kan qoodamu kiloogiraama 25 akka maatii isaaniitti immoo dabalataan kennamaa jechaadha yeroo marsaa eeggate. Kan hojjetame kan ji'a ja'aati amma oomishni aanu ga'utti hongeen kun kana caalaa bal'achuu danda'a jechaadha. Namoonni ani amma maatii 200,000tti siiqsu hin jedhe kuni haala qilleensa amma jiru kanaati gogiinsa jiru kanaan lammaffaa immoo iddoo midhaan gahee hamameetti illee midhaan gahaa waan hin jirreefi lakkoofsi amma siin jedhe kun dabaluu danda'a gara fuulduratti. Kanaaf lakkoofsi dabalu kana dhaabbannee immoo irra caalatti namoonni kun dhukkubaatti bakka hin saaxilamne lubbuun namaa akka hin darbine deeggarsa barbaachisaa ta'e kanaa olitti immoo bifa deeggarsi kun cimee akka dhufuu fi dhimmoota kana walitti qindoominaan kan hojjechaa jiru jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti finnee jirra. Namni kadhaa baree abjuudhaan qalqalloo baataa jedhama. Mammaaksa guyyuu har'aate qopheessaan qophichaa Hamzaa Huseenii waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaa bulaa.